Ashama hordoftoota chaanaala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu nageenyi keessan badhaadha isiniif haa ta'u jenna. Arraan tana walaloo barataa International Taekwondo kan maqaan isaa Ahmad Muhammad jedhamu walaloo qabatee isiniif dhiyaate jira. Mee walaloo isaa tanaa wajjin turtii gaarii. Walaloo isaa guranaa liqeessaa walaloon kiyyallee mata dureen isaa ispoortiidha ibsaa. Ispoortiin madda jaalalaatii, burqaa guddinaatii, burqaa fayyaatiif, fayyaa hawaasaatiif kan ta'e bu'uura. Kottaatii baraddaa yaa uummata kooti, yaa uummata kooti. Fayyaan farda collee tan namaan guluftu, fayyaan cululleedhaa tan nama harkaa baatu, hillima lafaatiin namaaf hin qabamtu, hillima lafaatiin namaaf hin qabamtu. Erga saaboon Boonsaan International Taekwondoon godina Arsii aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaa keessatti erga ispoortii nuuf eegalee namuutu gammade, namuutu gammade. Aanaa Shanankooluu tan ispoortiin beekamte, ispoortiin jaalala ibsaa, guddina biyyaa cimsaa. Kottaatii baradhaa kan barate diina ofirraa ittisa, kan barate diina ofirraa ittisa. Ispoortiin madda gammachuutii, burqaa waa hundaati. Kottaatii baradhaa qeerroon biyya kooti, kottaatii baradhaa qeerroon biyya kooti. Ispoortii baradhaa baruu barsiisuu keessatti hirmaadhaa. Ispoortiin misooma, ispoortiin jaalala, ispoortiin gammachuu, ispoortii baradhaa qeerroof qarreen biyya kooti, ispoortii baradhaa qeerroof qarreen biyya kooti. Ispoortiin badhaadhinaa, ispoortiin qaroominaa, ispoortiin bu'uura waa hundaati. Teknika miilaa fi kan biraa hammatti. International Taekwondo baruu barbaannaan kottuutii baradhu, kottuutii baradhu. Maqaan kiyyalleen Ahmad Muhammad jedhama. Muka tokko jira kan maqaan qurquraa. Walaloo tiyyallee asirrattiin xumura, walaloo tiyyallee asirrattiin xumura. Muka mooyyeedhaa maqaan isaa Toomaadha. Warreen dhageeffattanis galatoomaadha, warreen dhageeffattanis galatoomaadha.